السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دام ساري فتشيسا جتشودا. دام سيرو مدما. دام سا أبلوبما بيكيسا أبدي كوميدي كلتي يوتيوب رسمي دبرس هردوفو قبداني dhagefadhaa قبداني لايك غوتاني غوتو دنيا ولينغا ولي دبرسو قبدان سببين بيكيسا وان جروف قبتما وان كان وان أرغا جروف وان الرجل وان سوچو أجر وان أرغا جروف حالة ديما جرو وان تسوچو أجر رياليتي وان إجان أرغا جروف إسيني دبرسا جتشودا. أنا أبدي كوميدي إرديبو سنتيم وان برا غرا فيسبوك هاتين نفو هندندقو فيسبوك بيجين كفلتو مالي فيديو بوست gochon dande to recommendation godu gasi sin faca suna anjere jira irrattu post godu dando yecho feji yo live gara seni ratta se male Facebook profile immo bilbila fi namos tokko worqunnamu fitti fayyadam sababbin immo Facebook profile irratti waa wajjaddo kan video gadhise tanan immo yo suna irratti guba wante jechoda kanafu Facebook profile baay'een fayyadamu wanni an fayyadamu YouTube channel seera qabeessaan YouTube channel banadhee seeraan irra hojjechuu qofa jechuudha amma gara qabxii kiyyaatti tara gara dhaamsa ariifachiisaa dhaamsa yeroo muddamaa jechuudha yaa obboleessa kiyya kan biyya alaa jirtu kan Kuwait jirtu kan Dubai jirtu kan Saudi Arabia jirtu kan Beirut jirtu kan Oman jirtu kan Bahrain jirtu kan Turkey jirtu kan Europa jirtu kan Asia jirtu kan America jirtu hundi keessanuu jechuudha Oromoodha erga Oromoo taatee Rabbi walii dhiiganu godhe Rabbi walii firanu godhe nu tokko jechuudha kanaafuu maal godhu qabda biyya keessa firan dhabdu biyya keessa obboleessan dhabdu biyya keessa nama jaalattu dhabdu biyya keessa maatiin dhabdu ofii atachi jirta malee biyya keessa maatii qabda fira qabda qeerra latti qabda gadda qabda obboleeyyan qabda warra bootuuf qabda warra rifattuuf qabda warra yaadduuf qabda warra jiraattuuf qabda jechuudha kanaaf immoo maal godhuu qabda hada dhaamsi ariifachiisaan maali abdiin ka dabarsuu deemu maal argite jechuu barbaada ammoo warri biyya keessa hanqina wifi waan qabaniif hanqina video hojjetanii gadhiisuu waan qabaniif hanqina Facebook ilaaluu waan qabaniif hanqina media OMN cufamu wal qabatee information dhugaan argata media boqqollo media kijiba malee media era media soba malee jechuudha information qulqulluu in argatan qulqulluu abadan in argatan jechuudha kijibaan boqqollo anasitti media boqqollo dana ma gargalalaala EVS baali kijibaan gurradoo jechuudha malee kijibaan malee waan dhugaa meediyaan gadhiisu kan satellite irra jiru kan namu mana taa'ee televizyiniin daawwatu kan namu mana taa'ee dhugaa hubatu kan namu mana taa'ee haqa jafiitiin argu kan namu mana taa'ee qalbiin dubbii tana jala bu'ee hordofee hubatee irraa baratu meediyaan akkasii kan satellite irra jiru kan fuuddaa televizyiniitiin ilaalan waan hin jirreefi oduu kijibaa malee oduu dhugaa argachuu hin danda'u maatiin keessan obboleeyyan keessan hiriyyaan keessan haati keessan abbaan keessan kanaafuu anatu dhibba beekasanu anatu itti hajabaaf online kanarratti baara malee namoonni baay'een indom online fayyadamu megabyte hidhatan video ilaaluu danda'an barreeffama dubbisan tasa imoon bilbilanii information argatan jechuudha shoora amma sinii dhaamsa amma sinii dabarsu eennuuf yoo jettee na gaafatte immoo si ka Araba jiruuf si ka Asia jiruuf si ka Europa jiruuf si ka America jiruuf si ka Africa South Africa biyyootanii bas biyyuma wifi free biyyuma internet fi OMN fi media wala media dhugaa dharaaf dhugaa soba isa adda baaftee hubattuuf biyya maaltu deemaa jira jechuudha meediyaan hawaasaa ija nama banachiisee jira zamana kana keessa jechuudha ija nama banachiisee jira ani dhaamsa ariifachiisaa kiyya gara boodaatti isin harkaa butee jira jechuudha yaa obboleeyyan kiyya dhaamsa kiyya tara dubbiin keessa namaan kutte yoo baay'ee haasan jechuudha keessa kutuun barbaadu dhaamsa kiyyatti isinii darbuu barbaada jechuudha dhaamsa kiyya isinii darbuu barbaada jechuudha viidiyoon gadhiisu ani isinitti bee jira gara biraatiin dhufu YouTube irratti dhufa malee jechuudha sababbiin illee waan jiru laalee haala jiru hundaa isinii dabarsaa YouTube irraa immoo doolchee argadhuun kiraa manaa gartee jireenya kiyya oofataa waan biyya keessa jiru isinii dabarsa Itoophiyaa fi Akiraa dalagattu malee nyaachuun hin jiru qaala'insi jireenyaa matatti ol kutee jira sinii galee matatti ol kutee jira jechuudha immoo abdii koomedii rabbiin galanni haa ga'u guyyaa tokkoon dharaasuu danda'a kolfaaf jedhee qoosuu danda'a
ufi argachuuf jedhee waan fedhe hojjechuu danda'a garuu haqa namaa hagatti tan abdii koomedii biyya rabaatti illee biyya keessatti illee waan takka rabbiin irraan beeku alhamdulillah jechuudha. Amma gara dhaamsa kiyyaatti haa darbu obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo gara dhaamsa kiyyaatti darbaa jechuudha. Maal isiniif fakkaate obboleeyyan kiyya? Warroonni biyya alaa jirtan warri ijoollee keessan ka biyya keessa jiru bilbila hordofaa. Sababni mana puulbeetii, mana caatii, hoteela garaagaraa, bakka guruppiin garaagaraa baay'atu, bakka yaa'iin garaagaraa baay'atu, bakka walga'iin garaagaraa baay'atu, bakka shababbaan itti wal qaban, dirree kubbaa, bakkoota garaagaraatti walitti qabamuun yeroo kana keessatti haa dhaabbatu. Gala ijoollee teessanii dhaama. Obboleeyyan teessan warra biyya keessa jirtu dhaama. Sababbiin amma mana kiyyaan bahu. Mana kiyya tolfadhee qalamii dibadhee zanadhee mana kiyya taa'aa jira. Mana kiyya olii gadi hin deemu. Karaa irra hin deemu. Hoteela deemee nyaadha. Manaa nyaadha. Olii gadi hin deemu. Sababbiin immoo dheengadda galgala magaalaa Hadaabbaatii bichaa dargaggoo 100 ol yaasanii jiran. Dodola akkasi. Heeroo akkasi. Roobee baalee akkasi. Maali jennaan dirqamaa waraana geessuudhaaf jechuudha. Dirqamaan loliidha. Dargiin deebiteerti seenyi dargiin. Ana achi dhaqee rasaasa wayyaaneetiin kalafan beekne kaleenjii gaarii nuun fudhanne ka gara takkaa gara goraa hin beekne dhaqee rasaasa wayyaaneetiin wanni du'uuf hin jiru. Jiraachuun fedhaa. Yooma mara achi dhaquurra immoo jara teenya tajaaladhu san bira dhaquu naa wayya. Achi dhaqee du'urra jara teenya tajaaladhu san bira dhaqee du'uu naa wayya. Kanaafuu ilmaan Oromoo kabajamoo jaalatamu warri idil addunyaa irra argamtan warri bakka biratti argamtan keessanuu kan isin jaaladhu maal godhuu qabna? Ijoollee manaan bayinaa. Ijoollee mana puulii hin seeninaa. Mana puulii jechuun mana istiikii kana bullaa kana dhan agartee mana san hin seeninaa. Bakka jimaatti qaban bakka dargaggoon itti ba'atu walitti qabantanii hin taa'inaa. Hoteela seentanii teettanii hin nyaatinaa. Guruppii hin bachu bakka itti ba'atu bakka irraa nama butaa jiran jechuudha. Bakka kubbaatti taphattanii walitti qabantanii hin ilaalinaa. DSTV seentanii osoo kubbaa ilaaltan achiisin hin arina. Fuudhanii leenjii takkaan malee waraana gadi sin naqin. Fidanii achis hin nyaachisin jechuudha. Kan ammoo kan eeggachuu qabdan isin warri online jirtan warri information kan dhagaa jirtan warri roobee baalee sa'aarullee argaa jirtan kunniin maal godhuu qabdan jechuudha. Jara kana dhaamtanii bakka akkanaa kana akka of eeggannoo godhan dhaamsa dabarsuu fi qabdan jechuudha. Kana kagootan isin jechuudha. Kana godhuudha qabdan. Obboleeyyan kee kabajamoo jaalatamu warri biyya alaa jirtan biyya guddaa biyyoota online garaagaraa jirtan bilbila maatii keessanii dhaamadhaa. Yaa mucaa olii gadi hin bayinii bara badaa kana jireenya bara ulfaataa kana gajjadhii dabarsi. Namichi muddamuurraa waan qabutu gadhiiseera. Waraanni Itoophiyaa guutuun sun hanqatee ijoollee fedhiin ala namoota miliyoona 1,000 ta'an Itoophiyaan nama kana keessaa waraana bara meeqa wayyaanee irraa yoo akkasitti hafee maal jedhee deebisee nu leenjisaa sun hanqatee sun achi daameej ta'ee turaaf ta'ee humna dargaggeessaa ka biraa bakka maraa guuranii achitti beelaan garaa qullaa leenjii takkaan malee waraana wanni ficiisanii tokko hin jiru. Ani kan isinii dabarse abdii koomeediitti bilbiladhaa itti dhaamadhaa isiniin jedha horaa bulaa kabajama.